kabajamtootaa fi kabajamtoota maatii Waaqayyoo jaallatamoo biyya keessaa fi biyya alaa kan jirtan nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Waldaa Evangelical Power of God International waldaan kun waggaa lamaan darbanii kan hin caalle hojii gurguddaa hojii dinqiisoo ta'e namoonni lubbuu haaraa ta'an Gooftaa Yesuusiin fayyisaa lubbuu isaanii taasisanii iddootti bal'inaan fudhatan yoo ta'u kan dhaga'e yoo ta'e ija kiyyaan kan hin arge dhukkuboota gurguddoodha jedhaman kan akka HIV kaanserii dhukkuboota ijaaf argamuuf hin argamne hedduu isaaniitti guddaa Waaqayyoo hojjetaa jiru akka inni ture ni beektu isinis. Akkam jirtu jaallatamtootaa fi kabajamtoota maatii Waaqayyoo nagaan Waaqayyoo bakka isin jirtan maratti isiniif haa ta'u jechaa an Muluqan Moosisaan jedhama akkasumas immoo waldaadhaanis immoo kan itti qabameen jira yookiin immoo tajaajilaa jiru waldaa Evangelical Power of God International irrattidha. Kan yeroon kaasu asitti waldaan kun waggaa lamaan darbanii jechuudha guddaa Waaqayyoo hojjetaa jiru akka inni ture ni beektu isinis Waaqayyoos hojii fayyisuu hojii argamuun Waaqayyoo baay'ee hojjetamaa jiru fayyanii yeroo isaan galan dhugaa baay'insa garaa garaa irratti YouTube irratti akkasumas immoo Facebook irratti argaa jirtu waan ta'eedhaaf isa kana biratti immoo dhaabachuudhaaf amma waldaan keenya mana nama dhuunfaa kireeffatte kan isheen tajaajila kana raawwachaa jirtu waan ta'eedhaaf amma garuu akka waldaatti Waaqayyo nu gargaaree fi fedha Waaqayyoo ta'e waldaa kun lafa bitattee bakka mataa ishee irratti hojjechuudhaaf tajaajila kanatti fufuudhaaf hojii Waaqayyoo ergama Waaqayyoo kana mul'ata Waaqayyoo kana bakka geessisuudhaaf dhamaa jirra waan ta'eedhaaf isinis bakka jirtan teessanii iddoo jirtan teessanii akkasiin nu gargaartan adaraa isiniin gaafachaa akkuma namni Waaqayyoo jedhe nuyi ijoolleen isaa kaanee ni jaarra akkuma jedhan akkuma kana isinis immoo bakka jirtan teessanii waan qabdaniin yaada qabdaniin gorsa qabdaniin maallaqa qabdaniidhaa fi akkasumas immoo kallattii garaa garaatti kallattii Waaqayyoo keessoo keessan kaa'eetiin akkasiin nu wajjin dhaabattan akkasiin mana ijaaramu kanaaf waldaa ijaaramu kanaaf magaalaa Jimmaa keessatti akkasiin nu utubdan abdii guddaa isinirraa qabna koottaa humna argamu humna Waaqayyoos immoo tajaajilamaa isinin jenna sinaffeerraa Jimmaa keessatti hojii gurguddaan hojjetamaa jiru fayyaan namoonni baay'een fayyanii galaa jiru namoonni baay'een hidhaa isaaniitti hiikamaa jiru namoonni baay'eenis immoo dhugaa baatii Waaqayyoo ta'anii jiru waan ta'eedhaaf koottaan jenna sinaffeerraa tajaajila keenyas hirmaadhaa nu biras dhaabadhaa ijaaramuu amma immoo karoora nuyi qabannee jiru kana irrattis immoo nu bira dhaabadhaa isin jenna affeerraa keenyadha Waaqayyo gooftaan sana eebbisu shaaloom. Shalom makku jaallatamu saba Waaqayyoo maqaa keessan jedhama jiraatu magaalaa Jimmaa fi tajaajiltuu waldaa Evangelical Power of God Church dhaafara kana fuuldura keessanitti dhiyaadhee qabadheen innis waa'ee waldaa keenya Evangelical God waldaa harki Waaqayyoo keessatti hojjetu waldaa jaamaan keessatti baname waldaa duudaan keessatti dhaga'ee waldaa harki Waaqayyoo bal'inaan keessatti hojjetamaa jiruun beeksisuu dhufee waldaan kun waggoota lamaan darbaniif mana kiraa keessattidha kan isheen tajaajilaa turte tajaajilama kana isheen keessa geggeessaa turte ummati bal'aan keessatti tajaajilamaa jira akka waldaa akka Jimmaatti akka magaalaa Jimmaatti waldaa baay'ee afurri Waaqayyoo keessatti hojii hojjechaa jirudha. Egaa waldaan kun waggoota lamaan kana lafa mataa ishee irratti osoo hin taane mana kiraa irrattidha kan isheen tajaajilaa turte saba amma kana egaa wanti isinirraa barbaadu waan tokkodha jaalala Waaqayyootiin wanti isin gaafadhu innis wanta Waaqayyo isinii kenneerraa arjummaa Waaqayyo isiniif arjoomeerraa mana gara mana Waaqayyootii hamma humna keessanii hangafa keessanii wanta Waaqayyo isiniif iseerraa irraa hafaa keessanii Waaqayyoon akka nu wajjiniin tajaajiltan jaalalaaf fedha Waaqayyoon isin gaafachuun barbaada.